Kana yoon godhini rifeensi keenya dafee nulleen dheeratu akkasuma ammoo tuyyuu hin ciccitaa dirqama rifeensa keenya dheeressuu fi buqqee yookiin ammoo arwaa isaa qulqulleessuun dirqama isiniin jedha. Akkami qulqulleessinaa akkam warri jettanii haaluma salphaa ta'een akkasitti argitan kana waan lama qofa qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harka fuune hordoftoota Z jira jirtu amantiif kutaan sooliin qoodini waan dhufii kiyyaa fayyadamee jechuudha bu'aa irraa argadhee har'a qabadhee isinii dhufe maaliif jennaaniin viidiyoo yuutuuba kanarratti viidiyoo akkana gadi isinii dhiisee jechuun duraaniin kanuma hojjetaa tureeyyuun beeytanii waggaa 4 akkasii garuu ammoo yuutuuba tokkicharratti hedduu ulfaata adda baaftee sirri yuutuuba illee ni jaalatu yoo waa'ee meeshaa ta'e waa'ee meeshaa waa'ee nyaataa ta'e waa'ee nyaataa waa'ee qorichaa ta'e waa'ee qorichaa akkas barbaada yuutuubiin isinii gade hundumaafiyyuu isinii akkasin jalaa waan tokko hin hambifne karaa salphaa ta'e faala salphaa ta'een akkasiin fayyadutti akka ta'u sabiskiraayib gochuudhaan laayik illee godhaa hiriyoota keessanii sheer godhaa. Akkuma sitti argitan zayitii kookinaatiiti. Zayitii kana namni hin beekne hin jirtanii zayitiin tuni orijinaala jechuudha. Akka isin barbaadanii jirti biyya keenya keessallee guddaa jira xiqqaa jira dhugaadha. Naannoo hunda argamuu haa dhabdu malee naannoo kamittuyyuu ni argamti. Yeroo qorraa isiin kuni kan walitti qabattuudha jechuudha. Yeroo ammutuyyuu akka takkanii bayitti isin bayisitanii jechuudha. Saanii wayititti akkanan nayixanii hodhaasan dibachuu dandeettanii burcuqqootti illee waan adda addaatitti akkuma sitti argitanii asitti zayitii kookinaatiiti asitti ammutuyyuu sukkaaraa jechuudha. Maal godhuu heddaa sukkaara yookiin ammutuyyuu nu nyaachisuu heddaa jechuun keessaa waan hin oolle maaliif yoo jettan isin nyaachisuu hedee osoo hin tahin waan addaa isinii godhuufi yookiin ammutuyyuu waan isin fayyadu isinii hojjechuuf kan dhufedha. Akkuma sitti argitan kana jechuun rifeensi keenya yeroo hedduu jechuudha dibata adda addaa dibachuudhaan fuura adda addaatiin akkasuma ammutuyyuu keessattuu qibaatiin akka rifeensi nuulaaf akka nu jalaan jechuudha jennee qibaatii dhoqqee waan dibannuuf jecha maal taaree rifeensi keenya buqqee keenya irratti laxxafamee akka qilleensan arganne buqqeen keenya akka boqonnaa hin arganne ukkaamsee forforiif nu saaxila. Yeroo hunda jechuudha torbaanitti al tokko haa ta'u guyyaa 10 keessatti al tokko haa ta'u iskiraappiin rifeensaa barbaachisaadha. Iskiraappii kana jechuudha namoonni tokko soqiddalee fayyadamuu ni dandeettanii warri forforii sirrii qabdanii garuu soqiddi rifeensa ciccira akkasuma ammoo loomiilleen rifeensa ciccirti haa ta'u malee namni sirrii forforii qabdanii furmaata forforii dhabdanii koomantii irratti ijoollee hedduutu viidiyoo kee duraanii waan naa deebisaa jiraniif isa sallaalee isinii hojjadhe namni ammoo jechuudha forforiin keessan isinirraa hir'atee jedhe torbaanitti al tokko buqqee keessan qulqulleeffachuu fi sukkaara mankaa guddaa 2 akkasuma immoo yookiin mankaa xiqqaa 4 jechuu amma dura 2tti godhe qammaatiin 3 kanaan 4 jechuudha. Akkasuma immoo zayitii mankaa sukkaara mankaa nyaataa jechuudha 2 yookiin 3 akka guddina rifeensa keessatiin yookiin baay'ina rifeensa keessaniitiin itti gootanii kuno argitanii haala kanaan jechuu wal fudhachiiftanii argitanii iskiraappii kuno. Iskiraappii kana zayituunaan yoo qaama keessanillee ka fayyadamtan ta'e qaama keessan ni laaffisa. Akkasuma immoo akka jechuudha qaamni keessan baay'ee addaatee bareedu qulqullina qabaatu isin taasisa. Meeqa qaamaa itti deebina rakkoon qabu kan rifeensaati. Akkuma argitan kana inni kun daqiiqaa hagam ofirra tursiifna. Yeroo hedduu jechuudha kun dirqama beekuu qabna. Akkamitti fayyadamna warri jettanii erga sukkaara walitti mayita mankaa guddaa nyaataa 2 yookiin mankaa xiqqaa kana 4 fi zayitii mankaa kana 2 haa ta'u 3 haa ta'u 4 haa ta'u akka rifeensa keessaniiti kun garuu furdinni isaa hagana ta'uu qaba argitanii zayitiin kana qofa ta'uu qaba warri jettan zayituunii ni taha zayitiin rifeensa keessan dibattan kan mana keessan keessatti isin fayyadamtan hundi isaatu iyyuu ni ta'a garuu zayitiin kun faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa irratti innummaan mataan isaa buqqee keenyallee qulqulleessa akkasuma immoo forforii illee hin ajjeesa ka goggogeessan jechuu akka laafee du'uu fi rifeensa keenyallee daqiiqaa 30 bira tursiifne laaffisuu fi dheeressuu illee gahee guddaa qaba isiniin jedha. Kanaaf salphamatti dhiqachuu dura jechuudha mataa keessan qoqqooddanii iskiraappii kana buqqee mataa keessanii keessatti dibdan jechuudha. Isinii galaa jira miti iskiraappii kan harkuma keessaniin akkanatti fuutanii isinii galee maan kan odoon tahin harka keessaniin akkana fuutanii akkuma yeroo hunda harka keenya qaama keenya iskiraappii yeroo goonu masaaja jechuudha. Akkanatti buqqee keessaniin masaaja gootanii hojjettanii achi booda daqiiqaa 15 haa ta'uu daqiiqaa 30 haa ta'uu diidamni illee 15 illee ni taha dhiqattanii jechuudha. Maaliin dhiqanna warri jettanii yoo duraan shaampoon dhiqattan shaampoodhaan yoo duraan saamunaan dhiqattan saamunaadhaan wama isinitti tole waan yeroo hunda dhiqattanii fi waan mana keessan keessa jiruun
dhiqattanii jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti wanni isin beeytanii sirritti hubachuu qabdanii yeroo hunda jechuudha sababa kamiin furfuriin dhufa sababa kamiin mataan kiyya na jalaa ciccita maal tahee mataan kiyya ciccituu bubuqqa'uu eegalee bubuqqa'uu fi ciccituun garaagarummaa guddaa qaba akkamitti yoo jettan buqqa'uun huddaan buqqa'uudha ciccituun ammoo caafirra ciccituudha ka ququrxamu jira jechuun akka waan rifeensa gabaabaa haadanii wayititti ufumaan ququrxamee bubullaa'ee caccabuu jira inni hoo sababa maaliiti ka jettan addaan baaftanii jechuudha dibata amma namni hedduun jechuudha dibata kamtu naata haa dibata kamtu naan taane hin beekane kanaaf dibata keessan ka dibattan akkuma fuulaa rifeensallee addaan baafnee rifeensa kiyyaa kamtu ta'a rifeensa kiyya irraa kamtu deema fakkeenyaaf hamma yoo forforiif jecha shaampoo loomii fayyadamtan yookiin ammoo shaampoo naanaa fayyadamtan dirqamaa hin ajajamaa miire kanaaf maal godharee shaampoo loomii kun hin caccabsa hin ququrxa isinii galee hin bubuqqisu hin luluqqisu isin jala caccabsee ququrxee lafa kaaya fakkeenya isinii kaayisa qofaa miti oo illee akkasuma immoo bishaan oo'aa namoonni tokko rifeensa bishaan oo'aa dhiqattanii bishaan oo'aa rifeensa fi miti qaama keenyaafuu gaarii miti akka qaamni keenya dafee shunturuu fi yookiin ammoo mallattoolee dullummaa nurratti agarsiisu nu taasisa waan hedduudha jechuudha gabaabumatti yuutuuba kiyya kana sabiskiraayib yoo gootanii hordoftoonni kiyya jechuudha haaraya maleeyyuu kiyyaayyuu maashaallah nama baay'eedha galatooma alfaadhaa isin jedha isin jaaladha isin kabaja maaliif jennaan yuutuuba tokkicharratti waan hunda fe'uuni anallee natti tolle sirrii yuutuubaallee hin jaalatu kana waan ta'eef yuutuubni kunillee kiyyuma natu irra dalaga waan ta'eef waan gaggaarii qabadhee irratti isinii dhufa namootiin ammootu yoo akkasuma sharshafa salaataa kana wanni uffadhee dhufee farra sharshafa salaataa kana barbaadan minxaafiin walirra maachii akkasuma ammootu yookiin xaqama tahee sharshafa akkanaa tahee sharshafa carqii shiitarraa ka hodhamu ka barbaadan jechuudha salphumatti nama sarpiraayiz godhuu barbaadanii ofii barbaadanillee sharshafoota hedduu qarshii haga humna keessaniitiin na biratti argattan lakkoofsi kiyya isuma beeytan duwwaa sagal 78 75 waasisaappi telegiraamaadhaan hedduu yoo jettan meeshaalee barbaadanii fi akkasuma qoricha barbaadanii fi nyaataa fi dhugaatii shiroo fi barbaree wanna barbaadan urgooftuu fi mi'ooytu wanta nabiraa argattanii waqtiin daa'imaallee kalaayaa jira namootiin daa'ima orjinaala barbaadan itti qophaayaa isiniin jedha nagaatti toraa bulaa laayik sheer godha fayyaa ta'a.